namaati jechuudha. Ayyee guddaa galatoomi. Tole liitii duree atis immoo. Ana Qudus Nuguseen jedhama. Haadha manaa Alamaayyoo Addichaati. Ka ogummaa kiyyaa BSc Nursing kan hojjedhu Addis Ababa Ekaa Kotabee Hospitaal Jeneraal Hospitaal. Ayyee namatti tola. Mee cinna akkam ture? Cinni baay'ee gaarii ture. Baay'ee nama gammachiisa. Egaa amma sagantichi adeemsifamutti baay'ee nama yaachisu illee ta'u yaaddoon isaa yaaddoo hedduu qaba. Gama hedduudhaan haala kamiidhaan kan sagantaan adeemsifamuu danda'u kan jedhu baay'ee nama yaaddessa. Garuu ta'us bifa miidhagaa fi baay'ee nama gammachiisuun cidha keenya xumuranneerra jechuudha. Baay'ee namatti toltu wayyaa aadaa Oromooti. Haala ammayyaawaa ta'eetiin sansakkasaa eeggateen miidhagdanii faayamtanii argamuu keessaniif baay'ee namatti tola. Egaa cinni gaafa dhufu misirroonni yaaddoo cimaa keessaadha kan isaan galani. Isinis egaa isaan dabartanii yaaddoo sanarra dabartanii amma wal fuutanii mana tokkotti galtaniitidha kan jirtanii. Mee akkaataan wal bartee keessanii akka hojii garagaraati. Isheen hojii narsingii keessaadha. Ati immoo gama biraatiin jirtaani. Mee wal barteen keessanii akkaataa wal bartee keenyaa kan ture. Nuti barnoota irra jirru barnoota sadarkaa tokkoffaa yookaan immoo elementariisti kutaa 8 ta'e isheen kutaa 7 taateeti kan wal baruun keenya jechuudha. Ijoollummaarraa jechuudha. Yeroo dheeraa waliin turre jechuudha. Haalli itti waliin turre immoo bifa maatiitiin yookaan immoo bifa obboleettii fi obboleessaatiin kan turre yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Haalli itti wal barre immoo yeroo sana sagantaa bashannanaa mana barnootaatiin qophaa'u aadaa biyya kee beek kan jedhamu ture yoo yaadatte. Miidiyaan garaagaraan jira. Yeroo barnoonni cufamu irratti bashannanaaf gara Laangaannoo deemaa turre mana barnootaatiin jechuudha. Innaa san wal barre akkasumatti otuma wal laallu otuma ishee laaluu na laaltu ishee laaluu na laaltu walii galle jechuudha. Boodarra wal dubbisuun hin jiru waluma laaluu qofa ture. Haa ta'uutii keessa keenya lachuuyyuu waa tokko uumame jechuudha. Dhumarratti garuu ana yookiin ishee haa ta'u footoo akaan wal yaada jiru dhufe. Sanumarraa eegaleeti kan wal barree wal cimaan turre jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee Qiddisti egaa wal bartee namoonni bifa maatii walitti siqanii hiriyummaadhaan waliin turanii wal fuudhan carra qabeeyyiidha. Aaraa walitti hin ta'anii amala kee bareechitee beekti amala ishii bareechiteetu beekta. Wannumti rakkoo yoo dhuftellee haala daftaniitti furtanillee ni argattu. Gaafa bifa maatiin namni walitti siqee hiriyummaa obbolummaa walitti siqanii namoonni wal fuudhan carra qabeeyyiidha. Bakka gammadanii isiniin jedhaan. Mee Qiddisti egaa turtii yeroo dheeraa booda wal fuutanii hiriyummaan obbolummaadhaan mee isaan keessatti egaa nama akka obboleessaatti ilaaltu nama akka maatiitti ilaaltu jiru gara jaalalaan gaafa jijjiiramu eenyutu jijjiire simoo isatu jijjiire? Walumaan jijjiirree garuu achirraan bashannana yoo deebinu yeroo baay'ee jaalama akkas ta'a. Wal argine hin beeknu. Hin beeknuuna barumsi jira pirsii kan jedhamu iddoo biraa ta'ee achi barachaa jalqabne samarratti. Innaa achirraan barachaa osoo jennu kutaadhaan beekan osoo deemu achiin booda deebi'inne jaalama turre. Achiin booda inni na waame. Qiddisti yeroo jedhu ol na waamu yoon deebi'u isa baay'ee rifadhe dasis nan gammades achirraan jalqabne jechuudha. Qiddistiin afaan hin qaqqaba. Magaalaa Adaamaatti dhalattee guddatte. Asawaa ishirraa egaa daawwattoonni keenyas ni hubatu. Ijoolleen naannawaa magaalaatti dhalatanii guddatan
alatti manni barnootaa oolanii naannawaa naasaanii afaan gara afaan Amaarifaatti kan isheen harkifattu gaafa haasoftu egaa bareechitee haasoftaan ta'e akka ishee gargaartuun godhu. Amaara kan jedhu. Ayyee galatoomii. Tole sanbooda'u. Sanbooda bakka itti fufni jechaadha. Jaalalli isaa namoonni waa'ee kana isa sirriitti oduu haasa'e ani sirriitti haasa'uu beekneef mee ataasa'e walumaan turtan waan sirriidha yaadni isheen jette erga achi deebinee booda naannoo ji'a lama addaan banne jechuudha. Ammaa yeroo sana bilbilli hin jiru maal hin jiru wal arguus hin dandeenye jechuudha. Barnoonnis cufameera. Maaltu ta'e garuu mana barnoota afaanii ture Firsi kan jedhamu. Akka tasaa anis achi barachuu eegalee isheenis achi barachaa turteedha. Dhumarraa gaafa barnoonni akka tasaa kilaasiin cufameetiniin baanee gara qe'eetti deemaa jirru gara fuuldura koo deemaa jirti. Anis baay'een gammadeera. Isheedha ishee miti isheedha siqee ilaale. Qiddisti jedheen yaame jechuudha. Yeroo naannoftee na laaltu immoo yoo ana isheen baay'ee gammaddee tumaan haala jiru waa tokko haasofne gara qe'eetti deebine jechuudha. Gara maatiitti deebisnaan. Gara maatiitti deebifne darbee wal arguu eegallee akka tasaa walitti dhiyeenya qabamanni anillee asuma Adaamaa ture jechuudha. Naannoo mana maatii isheetti dhiyeenya qaba ture wal arguu eegallee jechuudha. Wal arguu eegallee akkuma sanumaan ka'ee walitti dhiyeenya sirriitti uumame jechuudha. Tole mana barnootaa tokkotti egaa kan barachaas turtanii mee yuunivarsiitiis yeroo seentan walirraa fagaattanii addaan haalli itti turtan jira? Yuunivarsiitii duraayyuu haayiskuulillee akkasuma mana barnootaa tokko turre. Gooroo mana barnoota Gooroo jedhamu. Ani kutaa tokko isheen dursa. Achis wajjumaan turre. Naannoo sa'aatii laaqanaas sa'aatii boqonnaas walumaan kan dabarsinu yoo mana barnootaatti baanu immoo walumaan kan gara qe'eetti deebinu jechuudha. Jaalalli keenya isumaan cimaa deemee jechuudha. Isumaan cimaa deemee gara yuunivarsiitiitti naa deemu garuu ani akka tasaa Hawaasa yuunivarsiitiin ture. Hawaasa yuunivarsiitii yoo deemullee walumaan deemne. Yuunivarsiitii moo tokko siin ga'eet? Lakki akkasuma otoo hin ta'in na gaggeessuuf deemte isheen kutaa tokko na duuba. Si duubaa jirti. Tole. Walumaan deemnees na gaggeessitee deebite. Garuu yeroo sana yaadannoo sana keessatti Hawaasa hanga Adaamaa ga'utti baay'ee bifa gaarii hin taane yookiin immoo boo'aan akka deebite qaqqaddatti himte. Egaa gaafa yuunivarsiitiitti deemanii mana barnootaa isaan keessatti ijoollee biyya garaagaraatu dhufa. Narraa fudhatu jettee too meeshee gaafadha maali? Anis jidduu sanatti garuu torban tokkoof ofiin lolaan ture. Otoo hin deebi'ee garas otoo deebi'ee. Gattee? Otoo barnoota achi deebi'eetumas ture yaada jiru maaliif xiqqoo ishee addaan fagaachaa irra waan ta'eef. Dhugaadha. Yaadaaf qalbii wal birallee jiraan. Akkas ture. Mee Qiddis maaliif boochise? Ani kan nama kan boye yeruma dheeraa karaa barumsaas yoo deemnu waliin deemnaa yoo dhufnus waluma dhufnaa barumsa turreefillee qormaata maal jedhama yoo qormaata maqoran. Si qochiisa? Na qochiisa. Addaan banneen beeknunna jalqabaa fi gaafa addaan fagaattan egaa isaa fi yaa hin beeku garuu. Namni egaa akka garaatti wal jaalatu egaa inaafaanis jiraachuu malti beektee namni jaalatu tokko gaafa inni sirraa fagaatu namni biraa gidduu keenya seenaa laata. Jaalalli keenya amma akkasitti walitti dhiyoo jiru walirraa addaan fagaataa haala waan miira hedduu keessaa galtaani garuu egaa hawaasaa ati hordoftee yooma isheenis gara hawaasaa galte moo yuunivarsiitii birootti baratte? Isheen akka tasaa asumatti kan baratte. Isaan gidduuttoo waan inni uumamee jiru gaafa addaan fagaattanii egaa turtanii jaalalli duraa walitti hiriyoota akka hiriyaatti akka obboleettiin warri namni waliin bahee galu akka yuunivarsiitii waggaa 5 miti injinaringii waggaa 5dha turteensaa. Sirriidha akkasuma. Bu'aa bayin achi keessa ture maal fakkaata? Atis gama barnoota keetii namni dursi qo'achiisu
namni si waliin bahee galu sirraa fagaate gama barnootaanis dhiibbaan sirraan gahee jira. Yaa walloluun ani bilbileetan yeroodhaan galii yeroodhaan kootu. Sirriitti koodhu yeroodhaan karaa yuunivarsiitii galii seenii jechuun kiyyaan hafne yaa walloluun hin jira. Walloluun hin jira. Garuu qo'isisaa haasa'u sirrii. Mee haasayaati. Yaa wabayin hin dhabamu waldhabbiin immoo hin dhabamu. Haa ta'uti wal danda'uun barbaachisaa waan ta'eef haala jiru wal dandeessineetuma walii galla jechuudha dhumarra. Mufannus walumaaf deebinee walii galuun keenyan oolu jechuudha. Haala sani kan ture yaa bifa sanaan ka. Qiddistii san gidduudhaan biyya laas deemteetti waan jedhu dhageenyi ture. Mee inni akkam? Sirriidha jidduudhaan immoo naannoo ani yuunivarsiitiidhaa bahu isheenis gara biyya alaas baatee turte. Barnootaaf immoo carraa barnootaatiif obboloowwan achi jiran. Obboleewwan qabde. Obboloonni kee achi turanii ati isaan bira deemte. Duraaniyyuu carraan barnootaa lolaatiif fageesseera. Amma immoo isheen gara maatii isheetti deemteetidha kan isheen jirtuun. Mee san keessa saabdii kutannaan yookiin waliigaltee dhumaan kan geessitee makka? Lakki waliigaltee illee miti garuu yaa erga itti amanamee of amansiisuun qaba yaada jedhutu ture malee ammas mara gammachuudhaan yaada fudhachuuti miti kan ture. Abdiin kutanne akkasillee ta'udha jaalala waan ta'eef jechuudha. Abdiin kutanneetini turtii dheeraa turame haa ta'u walitti deemnee. Agam turtanii? Agam turte Qiddiste? Waggaa meeqa? Waggaa sadii akkasii sadii ta'a. Waggaa sadii achi turtee as deebite. Baay'ee nama ajaa'iba. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf namni barnootaan biyyuma keessa ta'ee gaafa sababa hojiitiin sababa barnoota walirraa fagaatu san gidduu qilleensi seena. Ati immoo gaafa biyyaan baatti godaante achirraa immoo akkas yeroo deebitu carra qabeessa Alamaayoon Asumaanii jaalala dhugaarratti kan hundaa'edha jaalalli keessanii ammas aalali sun jedhaani. Egaa amma kana hundumaa dabarsitanii wantoonni jireenya fooyya'aa biyya laasanas argitee as deeftee jaalallee koo ganamaa riyyaa koo ganamaa waliin jettee bultii ijaarrattaniitidha kan jirtanii. Mee haalli cidhaa maal fakkaata? Namni gaafa cidha misirroo wal fuudhuuf deemanii yaaddoo hedduutu jira, baasii hedduutu jira. Sansanii wal qabatee akkam ture? Baay'ee gaariidha. Yaa cidha yeroo baay'ee namoonni ni sodaatu. Haa ta'uti garuu cidhi waa hedduu of keessaa qaba. Sababa malees miti kan sodaatamu jechuudha. Xiqqeessee yaada yoo jette bal'achaa deema maatiirraan, hiriyootarraan sababa adda addaatiin bal'achaati kan deemu jechuudha. Sagantaa kana garuu sirriitti itti karoorsanii waa hunda mijeeffatanii bifa gabaabaa ta'een saganteessuun ni danda'ama cidha jechuudha. Bifa sanaan yoo ta'e qindeeffamee yoo deemu ta'e galma ga'uu ni danda'ama. Kan baay'ee nama gammachiisu immoo yoo sirriitti baay'ee nama gammachiisa. Innaa namoonni maatiin hiriyoon firoottan dhufanii si waliin gammadan si waliin dhaabbatanii cidha kee irratti sirriitti bohaaran baay'ee namatti tolaa jechuudha. Nama gammachiisa. Tole mee gama keetiinoo yaaddoon cidhaa akkam ture? Yeroo dheeraaf itti yaadnaa turre sargi kana eeggaa jirra. Garuu amma sargiin kana yoo goonuuf ja'a tokko bichatti yaadne natti fakkaate miti. Ja'a tokkotti goone hunduma isaa. Ji'uma tokko keessatti waan hundaa xumurtan jechuudha. Ji'uma tokko keessaa baay'ee hin jenne nu. Uccuurraa jira warra jaaltota kee warra addooyyee sawwaamuun isaan qindeessu waan baay'eetu jira. Ji'a tokko keessatti egaa xumuruun keessa namatti tolaani. Mee gama uffannaa aadaatiin yeroo duraan wanni abboonni keenya bullukoodhaan uffata sirbiirraa fo'ameetiin wal fuudhaatiin turan. Aadaan sun immoo gidduutti badee hundumtuu beelloodhaan wal fuudhutti ka'e. Amma immoo aadaa Oromoo bifa miidhagaa hawwataa kosi nama uffataan kanattiin hundumtuu faamii wal fuudhaa jiran. Mee akkamii gaafa aadaa ofitti deebi'anoo miirri jira? Baay'ee nama gammachiisa nuti akkuma jette bullukoos maalis bifa gara maatiitiinis kan jiru maatiitti uffisneetti
kan akkas gara cidhaa keenyas kan saganteessine jechuudha. Sagantaa suuraa keenyas maalis bal'inaan kanatti fayyadamneeti kan goone jechuudha. Nama gammachiisa. Tole baay'ee namatti tola mallee milkaa jireenya gaaf tokko jettanii amma jalqabdanii jirtan ilmummaaf jaalallinis dura hundee isaa ol baaseetidha kan jiru. Amma booda immoo firii keessan yeroo itti agarsiistanidha. Atis gama hojii keetiin, atis gama hojii keetiin jireenya keessatti immoo bultiinis bu'aa bahii qabdi. Fuulduratti waan baay'eetu jira waan ta'eef daa'imti nuti qabeenya kanuma hundumtu dabareedha kan inni qabu. Jireenya jaalalaa keessa waggaa dheeraa turtanii hiyyummaadhaan kaatanii namni baay'een egaa isinirraa barumsa guddaa akka fudhatu abdiin qaba. Namni turtii yeroo dhiyoo keessa wal barees kan wal jibbu jiraan. Amala waliis kan dadhabu jiraan. Mee wal danda'uun isin gidduutti akkam? Egaa maal sitee namni tokko fuudhuu waan qabuuf qofa niitii fuudha jedhee namaan jaalalli jidduu jiraachuu qaba jedhee yaada. Jaalalli yoo jiraate immoo gama kamiiniyyuu rakkina kamiiyyuu mariidhaan furuun ni danda'ama. Walii yaaduun waan jiruuf jechuudha. Kanaaf jaalalli yoo jiraate mariidhaan waan jiru hundayyuu furanii rakkina waan jiran kamiiyyuu furmaata kennaniitiin walii galuun ni danda'ama. Namni yoo jireenya isaa keessatti yoomiyyoo ta'e wal dhabuun walitti dhufachuun waa tokko tokko irratti walii galuu dhabuun yaadanis walii galuu dhabuun jiraachuu ni mala. Mariidhaan garuu ni furama. Jaalalli keessa yoo jiraate immoo irra caalaa salphata jechuudha. Irra caalaa salphata. Mee deeggarsi maatii yoo akkam ture? Egaa isin waliin turtanii wal jaalattanii wal fuutan maatiinoo siin tarii ati intala habaluu fuuta jechuu malu ishiis immoo namatti heerumsiisan wayiif mucaan keenya gaaf guddatte habalutti heerumuu qabdi waan jedhu waan akkasii jira waan ta'eef hawaasa keenya keessa maatiin agam sin deeggaran? Maatiin akka tasaa ta'e maatiin kiyyas maatiin ishees baay'ee nu deeggaru. Jidduu kanatti immoo waa tokko namoonni galateeffachuu qabu jiru. Obboleessa koo Tashoomaa Yaddachaa ijoollummaarraa eegalee hanga ammaatti kan nu cinaa dhaabbate. Gama isheetiin immoo haadha ishee Gannat Taayyee ijoollummaarraa eegalee hanga ammaatti gama hedduudhaan kan nu cinaa dhaabbatan waan ta'eef guddaan isaan galateeffadha. Akka waliigalaatti garuu maatiin keenya lachuuyyuu baay'ee gammachuudhaan gammachuu keenya kan simatanii akkasuma immoo wajjin haala kanarra ga'uun keenyayyuu baay'ee kan itti gammadanii waan ta'eef baay'ee namatti tola. Mamiin hin turre jechuudha. Milkiin ganama qajeelti. Rakkinni illee yoo jiraate salphisaa jedhaniiti kan nu gorsan malee waan jiru irratti baay'ee gammachuudha kan qaban jechuudha. Tole baay'ee namatti tolaani. Mee Qiddist namoonni homaa isinirraa baratu? Ani kan galateeffadhu isa akka obboleettichaas akka jaalalaa kootis dafee sin loluunni suuta jedheeti wanna hunda ilaalaa aanatu xinnoo nan jarjara malee isa inni tasgabbaadha jechuudha. Tasgabbaadha amala isaa. Namni tokko jarjaramaa yoo ta'e namni tokko immoo tasgabbaa yoo ta'e itti fufuu danda'a. Kanaafuu yaa'u wal danda'a. Wal danda'uun gaariidha. Kanaaf wal danda'ani. Gaariidha. Naa haadha kootis nan galateeffadha. Ishiitu na cinaa jirtiyyuu. Ayyee guddaa galatoomii baay'ee cinqamaa jirti beekti afaan kana bara eegeree walitti deebitan dhiisu riitti akka barsiistu carraa walirraa fagaattanii malee otoo haga yoonaa waliin turtanis afaan kana sirriitti akka dandeessu abdiin qaba fuuldurattis galatoomaan isiniin jedha. Maaliif namni jireenya isaa keessatti deeggarsa maatii yoo qabaate jaalala maatii yoo qabaate daraan ni milkaa'ani. Garuu maatii keessa kan mamoo jiraate walitti bu'iinsi gidduutti gaafa uumamu yoo hin gorsine wanni sun hin furamu jechuudha. Jireenya keessatti immoo namni tokko obsa yoo qabaate haati manaa ni aarti yoo ta'e yookiin abbaan manaa ni aara yoo ta'e namni tokko qabbanaa'e jaalalli isaanii
fooyyaa deemaani daraan miidhagaadha kan inni deemu waan ta'eef guddaa galatoomaa jaalalli keessan aadaraaru umurii dheeraa waliin jiraadha daa'imman horattanii immoo gaafa tokko qophiidhuma yeroo jaalalaa kana irratti deebinee akka wal arginu abdiin qabaanii waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyattis waan argamtaniif galatooma tarii waan hin hambisee yoo jiraate carraa isiniin kenna. Isinillee galatoomaa sagantaa kanarratti nu affeertanii bifa kanaatiin nu hawwattaniitiin nu waamu keessaniif guddaa galatoomaa jenna. Guddaa galatoomaa isinis ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaatiin turtan yeroo jaalalaati qophii yeroo jaalalaa keenya har'aatiin misirroota tibba kana wal fuudhan jaalalleewwan akka hiriyaa akka obboleessaa yeroo dheeraa erga waliin turanii jaalalli isaanii obbolummaa fi hiriyummaa sun gara bultiitti jijjiiramee wal fuudhaniitidha kan jiranii ammas umurii dheeraa jiraadhaa isaaniin jennaani kanneen bakka garaagaraatiin nu daawwatu.